jira waggoota sadii akkas bubbulee jira. Hagamma dabree tuttuquun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokko tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira? Rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan arga. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shira duuba jira moo kajaa'u kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubatiin I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade yeroo na fudhate. Kalammataa dubbiin yenii oowwiti. Ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seenaa akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokko ni jirti. Keessattuu lammiilee biyya isaan jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati. Ani itti seenuun tarii jara san Kuwait hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifatuu danda'u kaja'u waan tokko tokko komplikeet godha kaja'u. Ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin kaja'uun hagamta akkamitti yoo deemne kaja'u kanaaf hin deeme. Kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beekuu qabu qorachaatiin ture ini beektan isin warri isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme. Itti aansee caasaa namni keenya fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutii fi Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti piroosesummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it. Kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a. Kanaas hubachuun barbaade. Kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha. Amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaa fudhataa jiran hin agarre. Warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru. Inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee rakkoo qabaa sadarkaa jannarra gahan jechuudha. Kana gaa wal hubannaa irra eegalee booda gara saaxilutti deemne. Kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii keenya dubbiin teessammaa jennaan takkutti dhiibnee ta dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeensa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessallee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira. Waan dhufte kana kunoo balaa itti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallaan haa taatu irratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namumatu namummaa ofii wallaalee akka garaa walii jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessa rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achi boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuu isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan gosa kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo
ummanni biyyatti guutuu sadarkaa waa maraatu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaroo wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun akkuma faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu computer game itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin kenna lolli drooniidha kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaat yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf ani niin du'a jaa nama duus ni harka waliin hahuudhaa jira. Waliin hahuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali fagoo teessee nama dhooyta nama dha'uusaa biran geessu atillee dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotion ida keessa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoititti. Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatutti ilaalan jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuutuun wal morkiif wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasi aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoollee amma amma 25 gadii tana dhiisuu dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenya warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social mediaatti fidan abalu laayikii akkamina jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin dhaa qoradheetiin jira amma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa yoo dhufte jechuudha. So rakkoon biraa kaa garuu gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali yeroo paatarniidhaan laale fakkeenyaaf actually nama tokkotu alartii itti na godhee qorate yeroo wal ajjeechaan tun dhuftu hundi san dura guyyaa tokko lama oowwa siyaasaatiin Itoophiyaa keessa jiraata. Yeroo oowwii siyaasaadhaa keessattuu dhiibbaa mootummaa irratti fidu dhimma Wallaggaa ta'uu dandeessi, dhimma Finfinnee ta'uu dandeessi, dhimma qaalomina jireenyaa ta'uu dandeessi. Hoggaa wanni tokko mootummaa irratti dhiibbaa geessisuu eegalu wanti dhufee dhu'a. Asirratti wanti godhamu kun jechuudha. Amma kan eeggataa kun faan is very very suspicious. Yoo agartan paatarniin ajjeechawwan amma duraa kun dura ololaan walitti dhaadachuun godhameeti ajjeechaatti deemamaa ture. Kan eeggataa kun sadan osoo itti namni hedduun ofirraan beekin osoo sirriitti beeksifameen godhame jechuudha. Maaliif dhimma amma deemaa jiru kana jijjiiruudhaaf akka ta'e wanni siyaasaa ni agarra. Sanko osoo hin ta'in qorannaa maafiyaa 220 godhe keessatti xiqqoo tokko isin tuqaatiin ture. Warra tikaa mootummaa ta'an keessaa kaa yeroo adda addaatti biyyoota Arabaa kanatti deddeebi'aa turantu jira. Takka sababni irra utaalee maafiyaa daldala daddabarsa nama Oromiyaa irraa kaasee hanga Saawudii akkasumas baadiyyaa biyya Saawudii keessatti alkoolii fi diraga adda addaa qopheessuudhaan biyya san keessa raabsan maafiyaa humna ciccimaa qabu hidhatee jira kun isin beektan. Maafiyaan kunis shoora keessaa qaba jechuudha. Maafiyaan tun immoo biyya wajjin qabdi. Baay'ee maafiyoota kana keessa warra amma isin agarre social media irratti mul'anne ka dur dahannatii wayyaanidha turan. Ka dahannatii Yaman turan. Ka dahannatii Soomalee turan. Ka dahannatii Eertiraa turan. Ka dahannatii Bilisiginaa turan daldala kana keessatti hirmaachaa jiran. Biizinasa guddaadha wanni kun. Jarri kun hoggaa qorannoon keessattuu mootummaa Saawudiidhaa irra dhiyaate san daayivartii gochuudhaaf hoggaa xiyyeeffannoon hawaasa turre daayivartii gochuudhaafis akka fayyadaman waan agarree jira jechuudha. Waliigalatti wanni deemaa jiru kun waan xaxama qabu. Lubbuu namaatiif garuu xaxamaa miti. Wanni baay'ee garaa si nyaatu namni ooyiruu qindii takkaa osoo qabaatee irra qotachuu danda'e.
bishaan hamaas isin beektan sirra cehee ibidda biyya arabaa san keessa dhaqu osoo ooyiruu xindii takka baate amma tokko waan nyaatu ijoolleen tuni hedduun isaan ijoollee baratte hojii mootummaa ni dhaban ooyiruu qotisan hin qaban aayyoo fi abboo fuuldura dhaabatanii laaluu waan hin dandeenyeef garas baqatan. Lammaffaa milishaaf qeetti ijoolleen tuni hidhamtee cafaqamtee rakkattee garas deemti. Warra kana ajjeefamaa jiru. Warra ajjeefamaa jiru kunoo warra akkamii rabbii isin hojjetu addaati. Warra sooshaal miidiyaa irra wal arrabsu kana osoo taate barra qoon qabdu. Osoo Aslii fi Hamzaan wal cafaqanii barra asii wal lolan jetta. Isaan namni isaan tokko hin jiru. Nama sooshaal miidiyaa irratti wal loluu dhiisi bilbila harkaa hin qabne. Ka eega bishaan dhuge guyyaa meeqa? Agartanii jirtan gurbaa tokko fakkeenyaaf yoo najjeesuu deemtan woomana nyaachisaa kan jiru tokko agartanii? Ijoollee waan takka firraan quba hin qabne kareefu guyyaa meeqaa booda achi geesse dalagaa barbaadu jirtu. Taa bakka sanitti arsummaa walloo Harargee Jimmaa dhiisii namummaan irraa badee if jibbite. Nama ijoollee kan qabu daa'ima amma 18 ijoollee duraa wanni isaan godhan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti kan maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate miskiina lubbuu fi ayyoo habboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jeetiin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaadan. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa qofa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee waggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jamtoon akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata cabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tanaa olaalte maali? Abaluu ilma Walloo, Kormicha Arsiidhaa, Jeyna Alaa, maali Oborraa, maali Jimmaa. Deliberate. Maaliif hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhagite asli Oromiyaa jaabar amma kun. Asli koo sondayin Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaa waa godhee sondayin Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee sondayin Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba Oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti Oborraa waa godhee. Deliberatedha. Gandummaan akka dagaayitu. Beeki amma waa afurii mi kaasan warra gurguddaa Oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jara Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. Sanboota Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorannee keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Arsii aanaa sirkaati. Isa madada qeerroo sheeriyaa dingalchi baabaa sheeriyaa dingalchi qeerroo itti fufe. Waan hedduu na gaddisiise mataa na nyaattu tokko keessan si hima.
Ijoolleen amma kalee fi hagammaa agartuun hedduun takka ijoollee sirkaati arsipaa. Hedduun biraa immoo attummaa furseeti walloo keessa. Aanaaleen lamaan tuni azaaba keessa jirti har'a biyya san keessatti. Sirka waggoota 5 dabre kanaaf ilmi namaa guyyarraa dhuma, guyyarraa ajjeefama, manneen guutanii manneen barnoonni jiru namni mana barnoota keessatti hidhaa jira. Guddaan isaanii shayini isaanii nafne namni hin jiru. Hartummaa kanaas goyyuu lollitti banamu. Nama meeqa keessaa dhumaa jira. Nuun maal beekna ijoolleen teenya ta'olloo hedduun gargaaraa turan gaafa OMN godhaa ture sun. Nu bira tartee maal wanni yeroo sabni ijoollee sana beeynuun waan qaban kanarraa uummanni sun akka iftiisuuf akka jabaachuuf gargaaraa turan. Iyyaasuu fa'aa wajjin dalagaa turre. Rabbi ta'aa raaramu. Har'a garuu hawaasa fi tinni soosoo ta'in qawwee walii bitteetti wal fitti ijoolleen tun gosa gosaaf qeeqee ijaaramtee jechuudha. Namni akkamitti sirka keessaa ba'ee dalagatee ayyoo haabboo isaa gargaaru bar sirka keessaa akka dhiibamee cafaqamee ba'ee ilma sirkaa waan ta'eef osoo ta'e Oromoo waan ta'eef. Hartummaa furseetitti kan namni isaa ayyoo haabboon isaa amata gadaa dhuman waan inni goofaree ol filateefi miti. Waan Oromoo ta'aniifi. Ayyoo haabboon isaanii sa'a gurguratanii sa'a elmatan gurguratanii sangaa ittiin qotatan gurguranii karraa dallaa kafalanii isa erganiif nuuf waa godhaaf yoo xiqqaate lubbuu baraare yoo rabbi immoo isaa dabarse ganda isaatii fi maatii isaa gargaara janiiti. Ijoollee akkanaa tana achi baasanii walirra duulchisanii deemaa jiran jechuudha. Kun akkeeyni isaa akkuma beektan ijoolleen biyyoota arabaatuun qabsoo Oromoo hangammaa godhame keessatti shoora guddaa taphatan. Ijoollee barra yoo dhaggeeffataa jiraattan biyyoota arabaa isin har'a baxraanummaa agarsiiftan tana abboonni keenya 1960moota 70moota keessa lubbuu qofa baraarsanii achi hin dhayine sheekonni keenya ulamaayin keenya qabsootiin isaan achi galanii hoggaa achitti qooyyaan walirra dhaabataniiti akka mansalaalaatti ka Jabuutii taa'u Yamanis keessa ka Yaman taa'u isarra galtee nama tokkoon mana tokko keessa nam 30-40 galaa turan gaafa dhawra Torontoo jiru. Warri akka Sheemmara Shaaffaan sheekonni Baalee sheekonni Walloo kuni qabsoo bilisummaa Oromoo har'a namuu itti abbaa ta'uudhaaf deemu kana sheekota kana waan isaan godhan osoo ifi nyaatin kadhachaa wal jaalachaa osoo wal hin beekin akka isin barqubeedhaan barattaniiti faaruu Oromiyaadhaa faarfattaniiti bilisummaa isaan fidan jijjiirama isaan fidan keessatti as dhuftan. Har'a garuu wanni kana gootaniif waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kan ammoo warri godhu warra dhiifama walii dabarruu miti. Warri waan kana godhaa jiru mootummaa keessaa kottu dhuunfaadhaan kottu falli isaa maali ka jiru boodaan itti deebi'a. Full force deemaa jirra. Akkuma agartan kana iyyaa jira gariin. Ka biyya faranjii jirus qoosaatti hin fudhatina. Yakki laayivii bahanii nama jeesan kun yakka shororkeessummaadhaati. Is an extreme brutality. Namni German taa'e, English taa'e, Canada taa'e, America taa'e waan kana keessatti hirmaatu biyya ifiitiif farra. Kana warri community illee of eeggannoo godha. Biyyoota lixaa keessatti ilaalcha farra baqataa anti-immigrant sentiment bal'aa dhufaa jira. Faranjiin sababa barbaadu jirtu walitti qabdee bikka irraa dhufsanii isin gad naquudhaaf. Gaafa amalli kun keessaa mul'ataa dhufe they will have excuse. Osoo hawaasa keenya hunda walitti qabanii argin baalagee akkanaa kana takka takka adda baafnee poolisa biyyoota jiranii wajjin wal taane immigreeshin biyyoota taanii wal jiranii wajjin wal taane gadi guurra. Lammiidhaate lammummaa Jarmaniin qaba lammummaa Kaanaadaan qaba homaan ta'u you will see. Biyyoota faranjii keessa seerri jijjiirama dhufaa jira. Revocation of citizenship. Trump nama meeqa akka citizenship irraa fuudhanii beeytanii.
takka takkaan irraa si guursimnaa jechuun si shibke hidhamteet darbamtee cittoo akka qeetti galte qeetti immoo waggaa galte nama si awwaalulee argattu arraba kiyyarraa rifeensa fuudha jookiin akkanaan jiraatu jechuudha. Umaan goota maal noo san qofaa miti waggaan tasiin tuyni abii deeggarra biiti bartaa abii qofaa miti namni ati ajjeeftu barfira qaba. Eessa dayita bara artummaa fursee galta baddeessa galta balballeetti galta. Bikka dayitetti si jala seennaa jechuudha. Bikka dayitetti si jala seenna. Takka takkaan warra akkana godhu kana takka takkaan liistii isaanii ni qabna. Takka si dabalee waan na gammachiise waan na aarseetu isin himeetiin waan na gammachiise. Ijoollee kana takka takkaan saaxilee fakkeenya eegan ankalee maxxansee booda bilbila jijjiirataa turan. Oguma isaan bilbila jijjiiratan naa dhufu akkasuma eenyurraa rafa beektaa? Dubrii isaa obboleettii isaa obboleessa isaa aayyoo isaa tokkorra aayyoo isaatii bilbilee gurbaa kana keessaa nambisinii maqaa na nyaate kun maal si garsiisa? Ijoollee waslaattaan tun ganda fiitii miti maatii fiitu bakka hin bu'anii jechuudha. They are shameful. Qaaniidha jechuudha hawaasa isaaniitti jechuudha. Kanaaf maal goona fayyadu waan irra ga'inu isin himeetiin jira waan godhuu deemu takka takkaa isaaniitiin. Jawar galatoomi xiqqasho biyya arabaa kana tara hedduu waan deddeebi'eef muuxannoo qobooyitti irraa bakkoota rakkoo jiran sii kaasa. Yeroo amma namni akkata asirratti haasa'u ijoolleen biyya arabaa kanatti yeroo hedduu akkanuma